Bien. Ahí Estaba chilena, pero yo le daba de. Oh, jawaban darah kok kamu kok tuh bude nari fati kananya tuh ye. Wan gara kuno nutu gede kata kori jumma ku magara asa aja nama sanin nada jadi tare na so inu kok. Dubiring gal TV kan. Mal gona bude na gara sitaran jadi tare ram. Abang mau zambil sun Wah, apa nih? Mal apa muzamili mal tuh kabame. Mal tuh apa? Biasa aja. Ya? Ese jira. Abang Ini dapat nih. dapat. Kamar so tinare fudan. Fudan kamar so. Usme. Main nih. Waa'een gandummaa mataa kiyya keessa na dhagaamteen beeyton. Waa'ee ani yoo dubbadhullee waa'ee Oromooti malee waa'ee gandaa wallaahi ani baale ta'uu kiyyaayyuu dhiyoo tana kan namni na barate nan beekan eessaa kiyyaayyuu nan beekan sii galee akkas kana taanaan ila ragaa qabaannaan ragga taalleen isaa dubbatu ragaan jiraannaan wanni inni ol hin baaneef hin jiru. Maaliif ajjeesuuf osoo hin taane falaxuuf osoo hin taane badii isaa ka itti jiru ka nama wal ficcisiisaa jiru ka ilmaan miskiinaa darbaa jiru kanarraa dhaabbatee uf laalee maalirra jiraan jiree akka irraa dhaabbatuuf malee yakki isarratti wanni isarratti fudhatamu hin jiru. Fakkeenya ijoollee deengaddaa Harargee mucaa Arsii tettee as kunoo birkaan fagoo mitiin beeytaa riyaadii gad ootaa gad achitti mucaa san ajjeefte. Arsii jedhanii ajjeesan mucaan garuu Harargee dhalaan agarte bakka sanitti waan jiru amma laal inni Arsiidha jedhanii ajjeesan ijoolleen sun akkamiin wal baafte ufumaa ufiiti osoo walirra deebisuuf deemanii isatu ajjeesee osoo quba wali qabanii har'a eenyurra rakkataa jira ijoollee mucaa san ajjeefte shanantu rakkoo seenuuf deeme. Ati kutaaf mormatta kutaaf dubbatta kutaaf iyyita garuu rakkoon kan kasit dhufu mataa kee irra malee kutaa irraa miti kutaan ufurraa baalagee jedhee baasee si kenna kuno kaleessa ani arsii jettee qoma dhaattee osoo hin jiru ijoolleen arsiin dhumtu jettee gabbaatee miskiina fixaa turte har'a ammoo sima ufurraa qabanii kennaa jiran funyaan si qabanii ka walloollee sima funyaan qabanii ufurraa si kennaa jiran malee walloon waan nama nagaa kennituuf hin qabdu. Arsii waan nama nagaa kennituuf hin qabdu Harargeen nama nagaa waan kennituuf hin qabdu namuma kaleessa maqaa kutaa jala dhahatee ilmaan miskiinaa lafa gataa ture lafa darbaa ture haadha miskiinaa boochise san ufurraa baasaa jiran wanni ila bar an amma obboleessa kiyya yoo ta'e wannan baaseen kennineef hin jiru maaliif namni harkaan nama ajjeesuu baree fi namni ajajee nama ajjeesisiisuu bare gaafa tokko anattis dhufuun isaa hafan qabu. Gaafuma tokko naa dhufa naafis maaliif yoo an dafee ofirraa baasee kennuun amma namni ijoolleen akkasitti haaduu morman nama riide san maatiin maal jedhee waliin gala harki dhiiga barate jaartiin isaa maal jettee wajji jiraatti ilmaan yoo argate ilmaan maal jettee wajji jiraatti gaafa viidiyoo san agarte viidiyoon kun ammoo idmee asirra taa'a ilmaan isaa gaafa viidiyoon kun abbeettu akka nama qale jette maaltu itti dhaga'ama. Siigalee namni kenna uf laaluu qaba waltumuun yookaan wal gaggarafanii wal gadhiisuu waan jiru duraayyuu wal tuttumanii kophee wal nyaachisanii wal gadhiisaa jiran ka ammaa kun itti caale dhakaan mataa keessa waltumuun qomarra wal dhaabatanii haaduu itti riganii tummuruu dinnaan tabiraa itti dabarsanii namni hoolaan taane hoolaayyuu bara itti qaratteeti Mana sirreesse. Oi, Mana guutuu bal'isi. Mana sirreesse. Mana sirreesse. Ayya. Okay. Mul'ata miti? Mul'ataan jiru amma een mul'ata.
Kana chala maal barbaadan? maal barbaadanii qoy kaachirratti ammallee sagalee nama dubbatee suneen nama sadimoo maaltu dubbateemi qoy ergi video anallee ergi Esen tokko General Ale. Ela tore videoon baay'eedha gadi naan buune garuu general eenyu gabboos ela dhugaan fudhattanii na dhaggeeffata laale. Videoon kana qofa miti allee mee jawwaal biraa jawwaala walaa tokko jira san keessa gabbaase walitti qabeessi maxxansa fakkeenyaaf. Dhugaa fudhadhaa. hin maxxansinati no maxxan ati yoo kophaa keetiin Facebook keetirra maxxansite namni laaleetuma irra tara ati ka godhuu qabdu video san nama Oiga, oi, nadagai. Roobsaan baratee qabatama ilaa ture. Sagalee sii banne moo sii banne manni ragaadha. Naabate ani way jawaari de ani jawaari miti bar an video. No jechuun nuu biji jette gaafamatti kana ijoolleen kun hin jiran jette gala. Ijoolleen kun suuraa qofaa jette. Kana caalamaatti goota radii. Suuraa qofan jenne bar video fidi jedhe fiddeemi. Kanas anaafis ergi nama raabsi namni hedduun itti ergu haa argu achi booda ol baa. Sigale? En bakka kanatti roobsan ilaali Ahmad King wata kasima. Rashana ajjeesaa jechuu fi tuma jechuun tokko illee miti. Sanillee understand godhu. Elaa. General Memiti Oda miti Oda. Eda kana aboodii baasan dhugaan jaalladha. No. Aboodii isaati jekkiingi gama akkanuma wannan jedhin. Fiiginka. Siya nama kame bookun. No, jechuun hojii haasawaa hartaami namni hojii duwwaasiin jedhe waan san fudhachuun qabdu. Sit dubbataa irraami. Jeneraalli sit dubbataa jira. Fakkeenya inni hin ta'uudheef wayi hin ta'u ta'a. Ela dhagaye. Fakkeenya. Ela maal seeta namni lola kana keessatti hirmaate kaaganaa gastii irra taa'ee dhaya akka godha jedhe dhiisii kan jechaanuu yaada iyyuu labse to'annoo seeraa jala ooluuf deema. To'annoo jala Sigalee poostii jedhaa ture. Fakkeenya Kullee Yusuf fudhadhu. Sigalee gastii ofirra fiddee nama hin tumsiifne ijoollee arsii fida akkana godha maali jetteetuma isii waan dubbatteef poostii taatee jechuudha. Seeratti illee dhiyaatte seerri illee murtii seeraatti kenna yakkamaa jechuudha. Duuba asumatti odaan kun asumatti ajjeecha hangeen nama namni ati namni tokko jedheef Ahmad barra dhagaye maal akka siin jechuudha. Kun barra ila sagaleen kiyyanni baase kun bar namni qabamee miti ila ka gisee eenyu gurbaa sun baase namni qabamee miti barra. Hingi ati maa dubbatta wannaati namni dubbataara asirraa. Jeneraal Kingi ati amma ka dhufteef nageenya labsuudha. Murni nageenya labsu namni jidduu nama lamaanii irra dhugaa dubbatuu barbaadu miira keessaa wal dhahichuun barbaachisaadha. Maaliif nu naga labsuu barbaanna malee kaleessallee walloon ka bishaan tokko waliin dhunnee midhaan tokko waliin nyaataa karaa kanallee dhufe. Arsiinis akkasuma ka gaafa walloon beela'u waan qabuun gargaaraa ture. Arsiin dhugaa isa. Walloon dhugaallee ka waan qabu waliin kalee nyaataa ture san. Isaan akka bineensaa wal nyaannu kanaa miti. Kanaaf murni nama nyaatu kun Arsiis bakka hin bu'u walloos bakka hin bu'u. Baalagee jedhamee waamama maqaa isaa addatti. Baalagee jedhamee waamama malee warri lolchiisaan kunniin wallollee miti arsillee miti. Sun achitti yaada. Inni biraa waan tokkotu jira asirratti warra maxxanfame kana keessatti. Namni hafee jira warri gandummaa kana labsu hafee jira dhugaa dubbatuuf. Hafee jira arsii keessatti illee hafee jira. Hafee jira. Keessattuu ijoolleen teenna tajimmaa kutaa arsii kanaan waggaa dheeraa wal lolaa turte meeti ijoolleen jimmaa ka maxxanfamte. Ijoollee jimmaa nama lama sadi meeti. Ijoolleen Harargee jaal ibsaa tokkochaa namni gandummaa keessa gaaf duraa hirmaataa ture. Warri gaaf duraa lolchiisaa ture jaal ibsaa qofa. Jarana dhugaa dubbatuuf an Kingi waan deeggaru qaba. Maal deeggara?
Eega waa balleessuun oolini, eega nyaatuun oolin farda gara tafaa osoo gaddamnee jedhe waraabessi jedhan. Eega baasuun oolin, eega calaluun oolin qulqulleessu. Hin calallu jennaan walitti qabanii dimshaasha dhiisu. Isinii gala. Kanaaf akka itti beektaniin akka ragaa qabuun hunda isaatu warra viidiyoo qabuu fi warra hatta garullee baasanii yoo fidan guyyaa akkanaa kanatti lubbuu miskiina kaleessa wareegame san caala jedheen tilmaamu. Lubbuu haadha miskiinaa ta'amma teettee boottuu fi imimmaan abbaa miskiinaa kasaa tokkocha qabu gurguratee biyya kana baafate san caala jedheen tilmaamu namni nu bobaa jala kaa'an. Kanaaf bobaa jala wal kaahatuun haga kalee kare qofaa ta'u walloollee yoo ta'e arsiillee yoo ta'e jimmallee yoo ta'e hararges taanaan bobaa jala wal kaa'uun kakalee malee bakka dhumatee jira. Guyyaan bobaa jala wal jarana amma sa'aatiin akka guyyaa qiyaamaati. Akka guyyaa qiyaamaa warri dildira siraatirra jiru malee yaa rabbi roobsaan hin baasedha ayyoo dildira siraatirra gahe yaa rabbi kiingii baasedha hin jiru. Nafsii taateerti amma dubbiin isinii galaami gidee nafsii jedhamu kanarratti abbaan dhugaa abbaan dhiiga namaa dhugu gad ba'uu qaba eenyuun illee yoo ta'e. Kanaaf tokkoffaa irratti ammaaf gurra mananaa teennaa dhugaa mananaa geennaa jedhan. Amma wanni barbaachisu ammaaf yoo danda'ame ammallee hojjatamaa jira. Halkan dheengaddaa moo halkan kaleetti na fakkaate haguma Jawaar akkana lola labsu kana ijoollee mucaan hasaasaa ijoollee godina Arsii Lixaa aanaa hasaasaati. Qabdee ijoollee Walloo naannoo Biishaa sanitti harkaa qabdi. Fidanii viidiyoo isaa gastii kiyyatti mucaa kan harkaa qabdii dhaqiinaan jedhan. An amma wanni barbaade. Haga gaafa lolli labsameetirraa as diqqoo qabbanaa'ee jira. Sodaan wal keessa qabatee qabbanaa'ee jira. Haa dhaabnu. Ammallee bakkuma jiru kanatti dhaabnee waa lama hin dhaqqabnu. Loluu fi yakkamtoota of keessaa baasuu hin dhaqqabnu. Ammaaf gara yakkamtoota calaluutitti fuula deebinu. Miskiina irraa dhaabannu jechuu barbaadaa galatoomaa. Bari isa barbaadaa jira. Isa barbaadaa jira. Waan darbe illee okala koostaa akka barreessedi. Filaaworii takka darbi xaaxaa fi. Yaa hayya akkasi dubbata doktorri kun illee dubbata doktor Ahmad kun illeedha. Akkasi rabbi dhugaa sinaa dubbisu. Raggattu bara dubbisi hin galle amma uummanni qubanatti qabee iyya malee ani kan hin jedhe yakkamaan dhugumaa yakkamaadha. Fedha gama sanii baay'ate fedha gama wallootii baay'ate laale dhugaan namoota akka cetti gaafa dubbiin jabaadde walii qabnee xarangnaa ka jedhamu taates kutaan Harargee Walloo Jimmaa Arsii guutuun isaa wal ballakuu qaba yeroo akkas taate eenyummoo akka badii kana Oromootti fidellee himamuu qaba. Oromoon haftallee dhageessee irraa barachuu qabdi. Anamma nama sadiitti amanu keessa nama tokko dhugaa dubbachuu maa mataa kiyyaa hin taane badiin kana badii jedhee Oromoon namatti muruu qaba sodaata akka malee. Hay. Akkana kun olaal king. Yaada bareedaan kana laal. Ammallee immoo hattuu waadii dawaa sir jira laa. Jaalatan jibbitanii akka shummanii akka firaa akka abbeeraatti namiin biyya nan jiru boo dhugaa walitti himna. Namiin biyya nan jiru tamira san keessatti dhugaa walitti himna. Ni biyya hundi keessan nama muraasoo ta'e malee. Hattuu sun immoo hororreessa galee yaa'uu qaba jechuudha achi keessa. Muqiimaan to'atamee lafi sun nagaa ta'uu barbaanna arguu barbaanna allaqe. Wanni birkaatti as keessatti bu'uuf hin jiru jechuudhaan. Inni gaara keessa jiru immoo san opereeshiniin goonasa gaara keessa jirullee miskiina miidhaa jiramoo miskiina fixaa jiramoo miskiina huduu dabarteettuu isaan himatuu danda'a. Kan warra gaara jiru boodarratti aanna. Ammatti garuu durriyyee inni suudii keessa jiru inni waadii dawaasir jiru kuni amaliyyaa ta'uu qabu. Ila nama tumu qofaa miti. Miskiina Harargeetu waadii dawaasir bu'a kan Walloo bu'a kan Jimmaa bu'a kan Arsiitu bu'a hundi isaanii ni bu'an gaafa bu'an hattuu sun haala kan guyyaa tamira keessa ciisaa ooleeti haala kan ol yaa obboleessu akka bineensaatti. Ijoollee guuraa jira shaantaa irraa guura maallaqa irraa guura isa kun ni waraana. Kan ammoo namni hundinuu ni beekaa jechuudha durriyyee sun ba'uu qaba tokkoffaa irratti. Argitan dhiyoo kana namni muraasa irraa qabee ture haayilooksii gubbata akkatti nama arrabsaa ture jechuudha. Ina agarre moo nagarre? Agartaniirta moo nagarre uummata? Kan ijoollee Walloo qabde tokko. Jara san kan hidhaa keessaa baasee eenyu akka ta'e beektanii? Kanaafuu hattuun achi keessa illee xiyyeeffannoo godhamuu qabachuu barbaadeeti.
yeroo akkas jenne immoo nuti uummata arsii guutuutti quba qabuu miti ilaali. Durriyyeen ganda dahoo godhatee jala yaa'u jira boleesso. Keessattuu hattuu sun yaa'u qaba irra deddeebi'ala. Nyaqarsa Oromoo gurguddaadha jechuudha. Kana irratti xiyyeeffadha. Inni takkittiin wanni isin beekuu qabdan. Wanni kun hunda keessaniifuu barnoota ta'uu qaba. Wanni amma deemaa jiru kun rakkoon gaafa galte mata makeetitti galti. Wallootti hin galtu, Arsiitti hin galtu, Jimmatti hin galtu. Kan ani isinirra deebi'ee dhaamu ammallee badiin tun feesbuukii Jawaarii irra ol baatee wallahi Saudi Arabiyaa keessatti poolisiin to'atamuu baatte. Itoophiyaa gaafa galte siin dhiiftu abadan abidiin. Nama abaarame ati gaafa badiin feesbuukii Jawaar Mohammad irra ol baate. Kanaaf Ramee haqa dubbadhu badhiiroo yaaka Jawaar nuti xilaata irratti duulaa jira jennee Jawaar mataa isaatiitu yakkamaadha. Kiyba dhiisaatiin. kana dhiisi ka yakkamaa maalii polotikaa biraa taphachuu dhiisi. Ka polotikaa biraa taphachuu dhiisi. Jawaar fi adiitu yakkamaadha boleesso. Qeerroo meeqa meeqa fichiisee biyyaa bahee miti dhiisi amma wayii Jawaar. Kasanii dhiisi. Sa polotikaa taphachuu tapha polotikaa dhiisi. Eenyu sabuu barbaada. Tapha polotikaa taphata. Siwwan siyaasaa taphata Ahmad. Dabareen nu kena dabareen hason wala fana wanyu sa Jawaar as keessa baasa. Ishii wala ishii durriyyee waati dawaasirra dawaasinita. Yengadda ijoollemti waati dawaasir suni mana meediyaa daantii hakatti haasotu jala taa'ee waraabbataa ture. Maal jaa turanii osoo miskiina kutaa biraan taane miskiinuma guutuu jechuusaa miskiinuma arsiidhaa qabanii meseenjera keessatti tumanii summa wallahi mana meediyaa daantii hakatti haasame waraabbate harkaan qaba jechuudha. Miskiina wanni keessatti tumanii ijoollee arsiidhaa. Ayee fitadhat. Miskiina tumanii maalaqarraa guurratanii jechuudha. Warroota waati dawaasir taa'usanii ni beekama fira qaba gosa qaba bakka irraa dhaate qaba bakka irraa dhufe qaba. Jarri sun har'a xiyyeeffatame jarri sun achiin buqqa'e taanaan nageenyi bu'uun qabu gaafa ilma arsii qaban meediyaarra hin fidan. Gaafa Oromoon kutaa biraa walloo Harargeen Jimmi qabame arsii takka nu godha jeddi lolli kun amma waan dhaabbatu miti haga jarri sun achii buqqa'utti summa wallahi lolli meediyaa kanaan dhaabbatu. Jarri sun maal godha? Gaafa nama qabanii namni duumaa fagamee achii bahee arsii takka sun godha jedhanii kutaa kan bakka bu'aa jechuu jarri sun jarri waati dawaasir jiru suni kutaa bakka bu'ee waan san dalagaa jira waan isa irratti xiyyeeffatamuu qaba. Fitattemi yaada bareeda warri waadii dawaasir suni obboleeyyan isaanii tagaraa takka ittiin ba'an osoo abbaa isaan dhalche sanuu qabanii hin dhiisan suni hattuudha suni gandan qaban ganda irraa dhalatan hin qaban waliigala jarri kuni ganda kuni arsii kuni jimmaa kuni walloon hin jiru ka itti dhufe isaan qabataniituma waan inni qabu keessaa fuudhanii gaddarban mucaa fakkeenya fudhadhu jarri sun akkami ka'uu dandeetti mucaa dheengadda mana dabbaalitti ijoollee wal ajjeefte wanni sun sababa maalii ba'uu danda'e mucattii jaarsa ufii fuutee itti gad ergite gizee itti gad ergite mucaa san mallaqa irraa dhabnaan tumanii ol deebisan mucaan achi dhaqee bal'ate. Ila roobsan ila. Keessatti mariidhaan dhufe. Miseenjara keessatti eenyufaadha wiinii beestii sirkaa kan jedhamu fa'a itti bixaa baaliyyoo haala haliiltuu jara sanniin taanii guruppii eenyu hidhe beeyta wiinii fi kana dhageeffanne bara. Kingi kanarraa jiru turu. Kun ka intarbii guyyaa namni wal fixe as keessaa yaasuuti barkuudasti. Toora obsi gala. Waan kanarraa amma waan baranne qabna nuti malutti. Daade. Wanni kuni waan erga namni qalame haa ta'u malee waan dura xaxamaa turedha. Ila waan dura xaxamaa ture fakkeenyaaf ilmi arsiidha yoo maallaqa naa kenna yookaan nu baattan walloo qabeetiniin ummata walis hin buusa akka jedhu dhaadannoo ture jechuudha fakkeenyaaf amma sagalee isaan hin dhabe malee amma. Deenggaddaa san fidaa gurbaa san bakka jirullee baasaa dursa. Tor jeneraal lageeffatu malaale. Akka ijoolleen maddii teessaniitu rakkoo qabdu yaa jara keenya gaa quba sanii qabne nutti hartan malee rakkoon akka jiru hubadhaa beeksinu. Nutti osoo hin taane warra badii dalagee quba qabi obboleessoo. Ana bakka bu'u obboleessi kiyya ka Saudi Arabiyaa keessa badii dalagee raasuu bakka bu'a.
ila bakka bu wala bakka bu hattuudha bakka bu abadan wallahi billahi dhageeffad kun yaada dogoggoraati durumaa dogoggorri bakka kanaa ka maqaa yakkamaa ilma maqaa arsiitiin dhagaye ati kingi bar dogoggor hattuun wallahi eeshi hattuun kan nama ajjeeftu kakutaan nama ajjeeftu mucaa deengaddaa sitti ajjeefte hararge ajjeese mallaqa irraa fudhatanii gaararraa qilee gaddarbanii wanti awwaalanii birkaatti hayyee wanti qabdi abboo kana arrabsu kana miyuutiin irraa godhi lubbuu ufiitiin yookaan modereetara naa kenni ka lubbuu ufii jalaa baafate suni eessa harargee miti katume eessa harargeedha ka lubbuu isaa iyyee jalaa baafate harargee warri birkaa suni kutaa siin beeytu jarri jiruun jaraa mallaqa roobsan hinan jedhi gala ila roobsan keenya yoo akkas ta'e nis barra durriyyee gadhiisuu dandeenya bakka arga akkas ta'e maaltu nun gayyachuu dandeenya barra gadhiisaa rakkoon qabu durriyyee Adannoo warra sanii akkasiitis. nuti Adannoo akkasiidha. Baaligee No, waan akkasiitis king. hattuun bakka hin qabdu kamii jedhama boo Ila hattuun bakka abdila fakkeenya waasinii Bakka hin turala. qabdu jenne. Ila na dhaggeeffadha la. Na dhaggeeffadha baaligee la. laa ilaaha illallah Aboo dabaree nu kenna yaa kama wajjina. Ahmad osoo beeytu bar Kingi waan akkasiitis. Ila nu ilma walloodha. Baaligee amma dura ganda nama buutee akkanaan dhattee ganda namaa rabsee hin qabne. Oo jiraata fiduu dandeessanii gaafa tuqamne nama tunna malee akkanumaan kaayinaa nama tumnee nama rabsine hin qabne. Harargeedhaan takka waan arrabsine jiimman takka waan arrabsine ijoollee barsii qofaa wal lolle san nuti nan ofirraa lolle abbaan fedhanii beeka jechuudha. Ila bakka baaligeen waadii dawaasir nama bakka buutu jedhan bakka buuti. Akkamitti bakka buuti? Inni yaadatta yoo ta'e ni beektanii warri miidhaan hara turtanii mucaa tokko kan maqaa walloo balleesse mucaa tokko qabee birrii miliyoona tokko irraa waashfate maallaqa sana eenyu qabsiise eenyu nama san bakka inni jiru baasa eenyu maqaa isaatii fi maatii isaadhaa biyyatti eenyu akka ta'e baasa ilma wallooti mi ni beekamaa jechuun hamma ture hamma fedhe yoo ture baaligeen ganda sanii ganda keessaa dhalate nama dhokachuu hin danda'u. Baaligee waati dawaasir jiru kan baasuu danda'u ijoollee asitti malee oromoo bira tokko hin danda'u. No asirratti wanni walii galuu qabnu maa inni beektaa fakkeenya amma kaarsii haatu kuni ka ummata hundaayyuu kaarsii illee ijoolleen arsii warri amma wanti ta'u kun waadii dawaasir taa'u mucaa arsii ajjeesanii mallaqa irraan fudhanne yeroo wayi namni hunduun beekan miidiyaa kanarratti suni hattuudha hattuu akka fakkeenya nama obboleessi kiyya hattuu yoo ta'e yoo inni ani ka isaaniiti jedhee sii kana siyaate ani wanni du'uuf hin qabu isuma ajjeesuu qabda dhayxe hattuma siyaate san maaliif kutatti bu'uun qabdu kama achitti wal gurmeessiteetuma atillee nama kan keessirraa galaafate san dhayxeetumaan waadii bakka inni jiruun beeytaami dhayxee hattuma san ajjeesuudha kana achitti inni achitti gaafa inni maqaa gandaatiin arsii kiingi jijee nama tume akkamitti ganda bakka bu'uudhaan kun obboleessoo ila xaaxaa fi dogoggorri guddaan karaa bakka kana jirti durriyyeen bakka kamii dhuftee maqaa gosaa yoo dhawatte gosa san bakka buuti jechuun hin danda'amu jarri wanni maqaa qoyni nafi maqaa gosaa waamtuyyuu ajandaa wayii kaayatteeti beekisi yagalu arsiin dhuftee irra lolteeti yookaan argitee namni arsiin bakka buufate ho'i gabbayee nama kana waa godheera durriyyee laal ganda hin qabdi dhuga bakka irraa dhalatte garuu nama bakka buutee hin deemtu matama isiiti kanama nama rakkoo nama irraan ga'e isuma rakkoo irraan ga'u tarkaanfiin isuruma fudhachuu malee miskiina karaa deemuu irratti tarkaanfii fudhachuun hin barbaachisu obboleessoo. Kingi muutii qabu kingi kiyyan fitadha koy dhageeffadhu amma ani akka ilaalchaana keessa jiroositti miskiinni nu amma nuuf amaarrin beeytan waliif faallaa oliitimi miskiinni miliinikiif jecha miskiina amaaraa an waa godhuun qabaadha yoo danda'e miliinikuma oromoo fixe san isuma waa godhuu qabaadha malee nama nagayaa miskiina karaa deemu maal jettee maqaa gosaa himateef yookaan biyya sanii ba'eef maal jettee tarkaanfii irratti fudhatta kama badii dalageessan osoo
irratti tarkaanfiin fudhatamuu danda'e kun muluun gahuu hin danda'u. Arsiif walloon gahuu hin danda'u. Ummata waggaa meeqa waliin jiraata. Ila siifan deebisala. Nalaga idete general ila baaligeessani yoo isii qabatuu dadhaban maatii isarratti biyyarratti tarkaanfii fudhatamuu hin danda'u. Hin danda'ama bar. Ila maaliif tarkaanfiin maatii isarratti fudhatamin? Ila eeruu kennuu qabda ka. eeruu yoo kennan argitee. Raagaan beekanii ati fakkeenya. Allaazima ila ani walloodha allaazima walloo keessa dhufe baaliga arsii keessa arsiidha hima arsiin hin qabattu maatii isarratti tarkaanfii fudhatu arsiin. Akkasii miti obboleessu ila jalqabumaa. Nama baalagee waati dawaasir kana waa balleessu yoo obboleessa kiyya ta'e yoon argin beeka yoon argin wanni beekuun hin jiru. Ifatti dalagaa jira tosanii beekee wanni ani dhiisuuf hin jiru. Ifatti dalagaa jiran jarri kun ifatti dalagaa jira malee tosanii inni beekama. Taataafe wanni ati beekuu qabdu hattuu fi warri gandummaa kun garagara. Maaliif yoo jette hattuun kutaa biraa qofaa diinaa miti. Hattuu jechuun abbaa irraa dhalattellee diina sii galaa miti. Ati bichaa warri walloo jibbuu odoon ta'in hattuun asuma deebitee horii abbaa ishii dhalcheellee hatti. Hattuun murni kamuu itti qabsaa'ee ofirraa sochoosuu qaba. Amma warri waatii dawaasir jiru kuni warra raggatto ila raggatto ati nama waa hubatu la raggatto la nama waan tokko nama waa hubatu amma mee Jawaar maal jedhe ganda keessanii abbaatu qabataa jenne yoo kan arsii tokko lafaa ka'ee wallagga irratti afaan bane ka arsii qabata jedhamu hin jenne sagalee isaa fiduu hin danda'a kaar argeellee kootar jedhamu hin jenne yoo jenne jettan eeywa erga ganda keessanii abbaatu qabata erga jedhani gandee arsii nurraa qabadhaadha ka walloo jiraate immoo abaloo jedhaan hin qabannaa ila jamaa Jawaar ka jedhe hattuu mandara keessa deemtee waa fixuuf yookaan ilma namaa irratti taphattu osoo hin taane gandee bakka beekan gandee bakka qaban fakkeenyaaf yoo bakka isii beekan dhugaadha siigalee tarkaanfiin irra fudhachuu danda'a. Kunuufiifuu arsii yoo fedhe ban namni ilma namaa irra dhalata obboleessoo. Hay. Elabar sana namni biyya turi namni biyya keessatti akkanumatti aluma dhalatee deema moo kam isa injenne nuti biyya keenyatti namni dhaggeeffalaale namni wal fuudheeti ilma halaaliin dhalataa abbeeraa qaba abbeeraan du'eera teeshuma qaba yeeshuma qabaanne ilma yeeshuma jira nuti akkasitti wan tartiibaan deemna maddii keessatti yookaan gudayee lafa yaa'eeraatu nu hima obboleessoo nu fira dhawarra. Ilama kingi wasiin jedha dubbii bareeda fidde kawaasi godhe ofirraa nyaafani. Kawaasi godhe ofirraa nyaafani garuu miskiina miidhaa isaaf jecha miskiina biraan miidhin uumate dubbiin. Naati kun likkii jeneraal tokkoffaa irratti kawaasi godhe ofirraa nyaafari kun gaafa kawaasi godhe inni ofirraa nyaafare nyaataan haadarra dhufa jedhan horiin nama nyaatu zooree haadarraan dhufee nama nyaata jedhan kun likkii miti baalageen bakka keessa dhalatte abbama keessa dhalatte dhooguu qaba. Fakkeenyaaf ijoolleen himantuun taarsii baaleetta waadii dawaasir galtu irra baay'een hattuu waadii dawaasir jettu tun dhugaa dubbattu yoo ta'e baalee farsii qofa. Ani dhugaa irraa warra waadii dawaasir san qaamaanillee argee beeku warra ijaanis argee anis achi silkiin irraa fudhatanii beekan. Kunoo baalee farsii. Kana nuyi kan jaa jiru. Raggata hawaasi gaafadhu. Generaa jettuun hin bahin raggata naa fidatu. Kana eenyutu qabuu qaba. Arsii baalee qofatu qabuu qaba. Sababbiin isaa kutaa haga abba torbaatti namni walitti dhiyaatu ollaan foolannoota minni wal beeka gatii ta'eef abbama itti aanuu fi abbama zariitu qabuu danda'a. Gaafa ammoo kutaa walloo keessaa namni dhufee ijoollee tana hattuu tana hidhee osoo amma qaban taate dhugaa dubbatuuf akka dhabobaa jala kaannee hattuun abbaan qabdu jennu kanaa miti. Boru arsii walitti gad ba'a. Boruu kabiraa walloo namni nagaa walloon qabama sii galee. Kana ta'uuf maal godhuu qabna? Baalagee arsii taatee arsii himattee hattu arsii matu qabuu qaba dhugaa dubbatuuf. Kanaaf sun achitti hayaata waan irra wal mormitanii miti. Ta walloo taatee walloo maqaa walloo dhaattee dhalataa walloo tahattullee yoo taate kutama wallootu qabuu danda'a jedhana dhugaa dubbatuuf. Yoo waan biraa dadhabe eerullee ka kennuu danda'u kutama wallooti. Maaliif haga abbaatti wal beeka, haga kutaatti, haga gosaatti, haga balbalaatti wal beeka waan ta'eef. Kanaaf baalagee kutaa namaa keessa dhalatte kutama isiin keessa dhalattetu qabuu danda'a. Yoo qabuus dadhabe eeruus isuma kennuu danda'a.
kanachitti afaan keessa waliin dhaabatinaa jechuu barbaada. Asirratti la asirratti nuti hin bayyana ifuun gaane raggataa jedhuun. Ila nuyi kan ja'a turre kanum. Jalqabarraa kaasee haga ammatti kan ja'a turre kanum. Akka ilma wallootti anamma mataa kiyya masuulatti na fudha. Ilmi walloo tokko gabbahee ganda namaa arrabsee nama saamee ilma walloo tahee summa wallahi na jalaan bahuun. Bakka inni jiru sheenetan maatii isaa biyyatti qoradhee maatii isaa baasa. Hin bahu jechuun na jala meediyaa kana fayyadamee meediyaa kana gubbaa taa'ee miskiina saamee miskiina dararee hin bahu. Gaafa tuqamne immoo meediyaa harratti argaa jirtan gaafa ilmi walloo tokko gabbamee saamamee tumamee akka jirtuun ilma walloodha walla geessi bakka takkatti loli jennaan ni lolti lakki jennaan ni lakki. Ni kan barbaadnu miskiina keenya hin tuqina miskiina keessan hin tunne. Isin ganda keessan hin arrabsinu ganda keenya hin arrabsina. Isinitti hin buunu nutti hin bu'ina. Ganda fedhe ta'e nutti bu'e na jaagaran qabu. Miskiina keenya saame miskiina saamamu. Miskiina tumama miskiina tumamu. Asirratti walii gala. Har'aa boruus ilmi walloo tokko gabbahee lola tokko malee ilma arsii tokko qabee tumee jennaan saamee jennaan masuulinnatiin fudhanna nu ilmaa walloodha warri miidiyaan har'a jiru. Kanum baalegee ganda ofiidha abbama qabadha. Ayee. Amma fakkeenyaaf maqaa ilma arsiitiin namni daldalu jiraachuu danda'a. Siigalee bakka ganda biraatii dhalatee isa san akkamii adda baasta? Hin jiru ifatti dalagaa jira. Ifatti dalagaa jira. No. Waan akkasiitis. Ifatti dalagamaa jira waan namni biraa hin jedhami. Ilma abaluu osoo beekamuu hin dalagamaa jira waan illee ganda biraadis. Maqaa ilma arsiitiin ka daldaluun jira taanaan walloon galchu sanillee arsimatu kennaa miti ragaan isaa kanaaf kana dhee ofirraa mormuu qaba malee. Ragaa isaa walloon galchu. Raggata fakkeenyaaf amma kulloon tokko buna guuruu dhufee Baalee keessatti nu bira guddatee biyyaa bahee arsii yoo himate kenna akka kenna fudhanna arsii. Injiru si bira galutatu kennaa miti wallo jedhee baasee seeraan birraa. Odaa kan jiru odaa kan jiru. Kana ka jedhaaru. Odaa kan jiru dhagai. Odaa na jiru kan jiru dhagai la. Fun raggataan maal je ofiifan argee saamamee beekaa ijoollee arsiiti dhalattoota arsiiti siin jaan jiru afaan isaatiin. Sitti maan jiru. Akkamitti kulloo godhuu dandeessa akkamitti ganda biraa godhuu dandeessa osoo dhalataan arsiidha ijoollee teenya. Mee taataafe ila taataafe waan akka seemala gaafa maammee ajjeesamtaan haleeltu jedhamu suni abboo mucaa keenya dhugumaan ajjeeftene jennaan namni nu himuu dhabame dhaggeeffadha. Waan ajaa'iba namatti ta'u ilmi dhiiraa wal ajjeessu wooma jiruuti. Amaarinu reeffa nama dhowwatu fakkeenyaaf akka isaan gamaa gamanatti quba walitti qaban anaa miti sihii miti abalu miti abalu. Misenjara keessatti guyyaa 15 oli wal fixameeti namni himu itti gaafatama namni fudhatu dhabameeti booda dhumarratti mubaarak baalee suni keessaan deemee ijoollee walloo mee ana qoratee sinii baasa rabbumaa jiraa jedheeti wallaahi lazim booda mubaarak baalee sun jarman jira biyya faranjii jira jedhamee achirraa asimee jechuu laale gaafa san nama hunduu baqatee jechuu gola galee duba namni akkanatti ila generaala waagaa patur meekin kingi generaala waagaa patur ila warra gasti hara jirtan mucaa maammee artumaa jowaati tawaasiri taleeltu ajjeesan dura lubbuun namaa dabartee jirti ragaa qabdu namni lubbuun darbe jira. Ani tokkoffaa dhimma kana keessatti illee hirmaadhuu fedhillee hin qabu amma jennaan. Hirmaataa jirta lubbuun namaa san dura dabartee jirti moo hin jirtu? Wallaahi ana quba rabbi gurra na cufa fedhi mallee hin qabu waan kanatti hirmaachuuf. Oi taataati. Akkam beekutti. Ila sita turi roobsan na jakas. Ila maamme mucaa haleeltuun ajjeesan duratti lubbuun nama tokko baddee hin jiru. Wallol raa ta'e arsirraa ta'e san dura lubbuun namaa baddee hin jirtu. Erga mucaan suni du'ee lubbuun namaa baddee namni bakka argetti wal ajjeesaa diimee jechuudha. Amma waan goota yaada walii galaa wanni walii galchu ila kataree tare ka amma booda wal saaxilaa warra badii dalage fida ka arsiillee arsiitu waan kana godhe jedha ka wallollee wallo jedha ka harargeellee hararge jedha warra dalagee qara nazbee namaa irraa rakkoo qabu warra viidiyoo qabu fidaa sunniin to'annoo seeraa jalaa oolan kanuma amma waan darbe qotuun nun barbaachisu ila darbitee jirti dogoggora baay'eetu jira amma booda gandaa wal fixuun haa dhaabatu namni illee waan kanarraa waa barata rakkoon abbama itti galte san miti
namoonni kana dura rakkoo kana oofaa turan keessatti hirmaatan abbaa fedhe haa ta'u nuuf fidaa viidiyoo feena kanumaan isiniin jedha halkan gaarii bula. General,